مع معاذ ibnu jabal رضي الله عنه. Heegareen nabiyyiin himan kun sirrii ture. Yeroo sana booda ijji Mu'aaz ija nabiyyii deebitee hin agarre. Osoo Mu'aaz ergaa isaa kana bakkaan gahee hin deebi'in nabiyyiin rahmataa addunyaa kanarraa boqotan. Mu'aaz gara Madiinaa yoo deebi'u carraan barakaa qabu kan nabiyyi wajjin wal arguu amma booda akka hin arganne yoo baruu hedduu gaddee boo'e. Bara Khaliifaa Umar radiyallahu anhu qabeenya akka deeggarsaatti gosa Banu Kilaabiif ramadamee fi sadaqaa dureeyyii isaanii irraa fuudhamu hiyyeeyyii isaaniitiif akka raabsamu Mu'aaz ergamee ture. Erga hojii isaa bakkaan gahee booda ashan kitaabii isaa mormarra kahatee harka qullaa gara mana isaa deebi'e. Haati manaa isaa erga qeebalteenii booda kennaawwan komishineroonni maatii isaaniitiif qabanii deebi'an meerre jettee gaafatteen. Innis gaaffii isiitiif deebisaa akkana jedhu deebiseef. To'ataa cimaa jabeessee na to'atuun qaba ture jeheen. Nabiyyii fi Abuubakriin biratti nama amanamaa turte. Amma Umar dhufnaan nama si to'atu sitti godhe moo jettee gaafatte. Dhimmicha akka dubartii maatii Umar taatee tokkotti hadheeffattee waan himatteef aluma sana dubbiin Umariin bira gahe. Umaris Mu'aaziin waamee ani nama si to'atu sirratti ramadee jira yaa Mu'aaz jechuun gaafate. Innis lakkii hin jiru anis akkas hin jenne yaa amiiral mu'miniin. Garuu yeroo sana yommuu na gaafattu sababaan argadde sana qofa ture jechuun deebii isaaf kenne. Umaris haala kana waan dinqisiifateef kolfaa kun akka si gammachiisu nan beeka jehee kennaa kenneef. Bara Khaliifaa Umar keessa bulchaa Sooriyaa Yaziid ibnu Abuu Sufyaan jedhamu tokko ergaa ergeefi ture. Ergaan isaatis akkana jetti: yaa amiiral mu'miniin, uummanni Sooriyaa baay'eedha. Kanaaf barsiisonni Quraanaa fi sirna Islaamaa barsiisan hedduutu barbaachisa jee ergeef. Kana booda Umar radiyallahu anhu namoota yeroo nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Quraana walitti qabaa turan 5 filatan. Namoonni filataman kunis Mu'aaz ibnu Jabal, Ubaydah ibnu Assaamit, Abu Ayyub al-Ansaari, Ubay ibnu Ka'b fi Abu ad-Dardaa turan. Umar namoota kana walitti qabuudhaan obbolaa keessan kan Sooriyaa jiraatan namoota Quraanaa fi hundee Islaamaa isaan barsiisan akka isaaniif erginu na gaafatanii jiru. Rabbiin barakaa isiniif haa godhu, namoota sadinaaf filaa jehee gaafate. Umar yoo isin dhimmicha filattanii naaf dhiyeessuu baattan garuu an isin gidduu namoota sadinan filadha jeheen. Hirmaattonni walgahichaa garuu kanaaf filannoo maalii barbaachisa jechuun gaafatan. Abu Ayyub baay'ee jaarsoomanii jiru. Ubayyis dhukkubsataadha. Kun ammoo sadan keenya kan hafne qofa akka deemnu nu dirqisiisa jechuun kanumarratti walii galan. Isin sadanuu dura gara himsii deema. Yoo haala hawaasni achi jiran wajjin wal taatan tokkoon keessan achitti hafa. Lamman keessan gara Damaasqoo fi Filisxeem dhaqaa ajajni jedhu isaaniif kenname. Haaluma ajajichaatiin Ubaydah ibnu Assaamit himsitti yoo hafu Abu ad-Dardaa Damaasqoo, Mu'aaz ammoo Filisxeem deeman. Mu'aaz Filisxeem keessatti garmalee dhukkubsatee qarqara du'aa yoo gahu fuula isaa gara kaabaa deebisee du'a baga nagaan dhufte. Keessummaa yeroo dheeraaf badee ture kun amma dhufte jehee gara samii ollaalee addunyaa hin fedhu. Turtiin jiruu kootis kana caalaa akka dheerattu hin fedhu yaa rabbii kiyya. Akkaataa nafsee amantee fuututti nafsee koo gara laafinsaan fuudhi jedhee rabbii isaa kadhate. Haala kanaan sahabtichi guddaan jaalatamaan kun addunyaa kanarraa boqote. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya sagantaa keenya kan hadhaa asirratti xumurra. Sagantaa kanarraahis barnoota guddaa akka irraa argattan abdiin qaba. Hamma sagantaa biraatiin walitti deebinuu nagaatti naaf tura. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.